Harkafone daawwattoota keenya kun oduu olmaa Oromiyaatiin oduu olmaa Oromiyaa kana qabannee kan dhiyaanne ani Usmaan Kumeeti akkasumas waahilii kiyya itichaa guddataasis na wajjin jiram gama ogummaaf teeknikaatiin ammoo Fuwaas Siraajes nu deeggaree nu wajjin jira. Egaa jalqaba irratti humni addaa poolisii naannoo Somaalee halkan golgaa taasifachuun aanaalee Hawwii Guddinaa fi Daaroo Laboo jidduutti kan argamtu araddaa 37 bakka baatee jedhamutti mana jiraattotaatti seenuun namoota lama yoo ajjeesan tokko madeessuu jiraattonni OMN itti himan. Namoota gara jabeenyaan ajjeefaman keessaa takka haadha daa'imaa yoo taatu daa'imni isaaniittis rasaasaan madaa'uun beekamee jira. Aanaa Daaroo Laboo ganda dhaabaa jedhamu keessattis rakkoon jiraachuu jiraattonni dubbatan. Egaa jiraattota dubbifnee odeeffannoo dabalataa akka nutti dhiyeessina. Aanaa Hawwii Guddinaatti akka lolli jiruu fi namni akka ajjeefameen dhagaye odeeffannoo saniif isinii bilbile haalli jiru maal fakkaata? Aanaa Hawwii Guddinarraa edda kan jiru waldoliinsaa jira. Kanarraan kan ka'e achirraa Somaalee waraanni Somaaleedhaas daangaa gamana laga gamana daangaa sun ta'e laga gamanaas ta'uudhaan Daaroo Laboo keessatti bakka baatee jedhamtu araddaa 37 marbiidha. Bakki ammoo ganda baatee jedhamurratti edda mana seentee intalalolaa takkaa fi gurbaa dhiiraa fi daa'ima waggaa takkaa fi ji'a 3 ji'a 5 ji'a 6 kana taate waggaa 2 fi ji'a 7 mucaa waggaa 1 ji'a 7 waggaa 2 jidduu jiru sun madoodha harkaa faca'ee hospitaala jira suni ganjoollee bakkuma sanitti hojjetu Saamila Amaan Labuu Jamtii Saltilala haadha daa'ima saniiti. Haati daa'ima sanii duute daa'ima kaa'ate daa'ima rasaasni dugdarraa ishee irratti kan dheesse Oduu Hasan Amaan Labuu Jam. Nam lamatu ajjeefame jechuudha. Isaan lamaanni du'anii mucaan xiqqishaan ammoo daa'ima waggaa cinaadha. Lalisaa Aliyyi Jama. Daa'ima ammaaf lubbuun hin baane hospitaala rakkabamee jira. Hawwii Guddinaatii fi Daaroo Laboo jidduudha jechuudha bakki kun. Yeroo kanatti poolisii Oromiyaas ta'e bulchitoonni aanichaa hin birmanne. Bakka san hin jiran yeroo sanii fi taateen kun halkani kan taate halkan dhufanii manatti seenanii fi gocha kana kan raawwatanii poolisiin aanarraa fi akka bulchiinsa magaalaa miidhagee kanarra jetti araddarran teessu waan ta'eef nama nagaa akkasitti mana seentee mana isaanii keessatti fixxe mucaan xiqqaan hospitaala jira. Sababaan guddaan maali kan mana itti seenanii daa'imman kana fixuun barbaachiseef? Waan Oromoo ta'aniif asirratti ammas Daaroo Laboo keessaa dhaabaa bakka jedhamtu irratti araddaa jirti dhaabadha. Ganda dhaabaa jedhamtu to'atamtee guutuu ishii harkaa qaba. Araddaan ammoo jettiidha ganda salittumaa harkaa qabatti jettira jira. Achi keessatti uummata keenya kan waraanaa jiru. Amma haalli jiru maal fakkaata ree erga kun ta'een booda? Efa kun ta'ee booda amma maal jiru warri bulchiinsonni aanaatii fi poolisiin keenyas dhufanii makiinaa erganii reeffa fuudhanii reeffa aanaa geessanii ilaalanii qaama raayyaa ittisa biyyaa kaasuu jiru buufata fayyaa magaalaa miidhaa irratti ilaalanii jiranii aanaa efa geessan booda bulchaa aanatis raayyaa ittisa biyyaa magaalaa aanarra jiru achaaraa magaalaa irra jiru dhaqee ilaalee jira kan booda hospitaala ganamtoo geeffamee qorachiifamee jira amma gaddeebi'amee sirna awwaalchaa raawwatuudhaaf dhufaa jira. Ayyan daawwattoota keenya oolmaan Oromiyaa akkuma itti fufetti jiraga oolmaa Oromiyaa har'aadhaan odeeffannoon itti aanu kan Daaroo Laboo amma odeeffannoo qoratee kan isiniif dhiyeesse Usmaan Kumee tureega odeeffannoon itti aanu immoo gara Walloo nu geessiti. Walloo magaalaa Marsaa jedhamtu keessatti mormii uummataa gaggeeffameen wal qabatee humnoonni waraana wayyaanee miidhaa jiraattota irratti dhaqqabsiisu jiraattonni dubbatanii tarkaanfii humnoonni waraanaa kunneen fudhataniin lubbuun namootaa darbuu fi namoonni 13 madaa'uun yeroo ammaa hospitaala Dasseetti wal'aansa yaalaa argachaatti akka jiran jiraattonni dubbataniiru. Egaan odeeffannoo kana kan qoratte Faayizaa Eeliyaasii sagalee sanammoo kan dhiyeesse egaa anuma ta'a mee walumaan haa daawwannu. Bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraa keessatti mormiin uummataa yeroo ammaa kanas jabinaan kan adeemsifamaatti jiru ta'uu odeeffannoon gamasii arganne
ni mul'isa. Haluma kanaan kaaba Walloo magaalaa Marsaa jedhamtu keessatti dheengadda hiriira mormii cimaan gaggeeffamaatti kan ture ta'u isiniif gabaasuun keenyas ni yaadatama. Hiriira mormii gaggeeffamaatti ture kanas humnaan bittineessuuf humnoonni mootummaa dhukaasa bananiin miidhaan jajjaboon jiraattota irraan akka dhaqqabsiisanis jiraattonni OMN'tti himaniiru. Ajjechaa magaalota Waldiyaa fi Qobboo keessatti raawwatameen wal qabatee hiriirri mormii uummataa kun jabaatee kan itti fufe ta'uu illee maddeen odeeffannoo keenyaa iddoo kanarraa dabaluun ibsaniiru. Magaalaa Marsaa keessatti rasaasa loltoonni wayyaanee irraa dhukaafameen namoonni madaa'uun hospitaala Dassee geeffamuun tajaajila wal'aansa fayyaa argachaa akka jiranis jiraattonni himaniiru. Humnoonni loltoota mootummaa wayyaanee uummata keessaa baaniif naasuu dhala namoomaa kan hin qabnedha kan jedhani jiraattonni kunneen gochaa kanaan kan tumsaatti jiran kanneen akka poolisii naannichaa kora bittineessaa fi humnoota agaazii jedhaman waliin qindaa'uun miidhaa nurraan geessaatti jiranis haalaan hammaataadhas jedhaniiru. Hawaasni gochaa garaa jabeenyummaa isaan irratti raawwatamaa jiruun mufii guddaan guutames waajjiraalee mootummaa fi qabeenyaa mootummaa waliin walitti hidhata qaban irratti tarkaanfii fudhachuu isaanillee maddeen OMN'tti himaniiru. Dhimmoota kanaa fi kanneen biroo bu'uura taasifachuun Waldiyaa fi magaalota biroo keessatti sochiin hawaas dinagdee dhaabbatee jiraachuullee odeeffannoon magaalaa Marsaa irraa arganne ni mul'isa. Haalli yeroo ammaa naannicha keessatti argamu nagaaf tasgabbii kan hin qabne ta'uu isaarraa kan ka'e raafamni hamaan gaggeeffamaatti jira jechuun kan gabaaste riippoortera keenya Faayizaa Iiliyaasi. Odeeffannoolee oduu olmaa Oromiyaatiin wal qabatee amma odeeffannoon itti dabarru gara godina Baaleetiin. Godina Baalee aanaalee hedduurraa namoonni 100,000 fi 10,000 ol qe'ee qabeenya isaanii irraa duula qindaa'aa humna addaa poolisii naannoo Somaalee fi loltoonni wayyaanee irratti labsaniin buqqaan ammas haala rakkisaa keessummeessaa jiraachuun himameera. Jila godina Arsii Bahaa aanaa Doddotaa magaalaa dheeraarraa garasitti imalan keessa barataan ija isaatiin argee akka jedhutti rakkoo jiraattonni godina Baalee keessummeessaa jiran akkaan gaddisiisaadha. Rakkoo isaan keessa jiran kan jechoonni ittiin ibsan hedduu nama rakkisuudha jechuun OMN itti himee jira. Barataa kana dubbifne akka nutti dhiyeessineerra. Mee haalli jiru maal fakkaata? Aanaalee hedduu godina Baalee irratti ammas rakkoon haalaan hammaataa jedhameetiin odeeffannoo dhagaye. Haalli jiru maal inni? Haalli jiru baay'ee ulfaataadha. Anilleen qaamaan aanolee hedduurra deemee ture. Aanolee daangaa ammas malka addeellee keessatti rakkoo bishaanii jira. Yaala gahaan argatanii ibsaan jiru wanni hedduudha. Waan kana himmatee xumuruu hin dandeettu. Beela jiranii lammaffaa mootuu mana keessa galan hin qabanii muka qofa walitti hidhaniiti keessa jiraatu jiru uummanni sun. Uummata lafa Oromoodhaa keessa turan dachee Oromiyaatirra akka turantu uummanni sun achirraa mootummaa Hayil Federaalaatiin buqqaanii garan dhufanii gara aanaa addeelleetti dhufan. Aanaa malkaadhaa naannoo magaalaa addeellee san dhufanii naannoo magaalaa addeellee sanitti yeroo dhufanitti uummanni gara 10 ol jedhan yeroo himatan namni isaan gargaaru hin argamin. Akkasumas immoo aanaa magaalaa Sawween tirraan gara gadiitti bakka deeman takkaa jira. Bakka sanis uummata akkasiitii jira jechuudha. Lafuma Oromoo tirraa qabu ka'e. Uummanni sun immoo gara magaalaatti dhufee jiraachuu kan hin barbaannee fi eegdota daangaa Oromiyaa kan ta'anidha jechuudha. Gara godina Baaleetiin naannoo madda walaabullee akkasuma jira. Guutumaan guututti uummanni gammoojjii Baaleetis uummata ajjii buqqa'e isa wajjin beelahee amma beela ajaa'ibaati. Rakkoo guddoo keessa jira jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo bakka jiru hunda uummata kanaaf birmachuudha qaba. Ergaa jedhuun qaba. Isin eessarraa dhattanii kan jiraattota kana daawwattan haala rakkisaa fi gaddisiisaa isaan keessa jiran kana arguudhaaf kan carroomtan? Nuti aanaa Doddotaa magaalaa dheeratirraa fa'aa uummata magaalaa dheeratirraa ka'e wajjin hin deeme jechuudha. Ani barataa yuunivarsiitiiti. Wanni adda isaan barbaachisu maal isiniin jedha yoo namoota kana argitanii daawwattanittoo maaltu isinii dhagame isin? Haalaan isaan sitti himatan haalli dur quba qabdu sun kamiitii irra dhamma isinitti himnu kun rakkoolee uummanni sun keessa jiru ibsuu hin danda'u. Haalli an amma siibsimu kun rakkoo uummanni Oromoo naannoo sanii keessa jiru ibsuu hin danda'u. Walumaa galatti miidiyaan kamuu rakkoo uummanni sun keessa jiru ibsuu hin danda'u. Basic need wanni jedhamu jira. Mana jireenyaa, nyaata, uffata. Uummanni kun sadiinuu kan hin qabne jechuudha. Waggaa itti dhufte yaa Oromoo ni jirtaniihu egaa jiraachuu keessaniihu amma arguu jirra baga jiraattan siin jedhanitti
sitti gammadan naasuu fi rifaaturraa hamina itti waan jarri keessa turan guutu gaafa ittiin argattu bakka sanitti jechuudha. Waan garana nyaate communication godina asii nufaana ture. Humna fi wanta kana OBN dhaaf nu dabarsite jennee waraana. turre garuu garas nu dabarsuu hin dandeenye. Zeenaa irratti oduu irratti qofa duree qofa tuqanii hin dabran malee. Uummanni kun beelaadha yaalis kennaafii turre ijoolleen mana aanaa dubbisaa sanitti abdii boruuti gurbaan jedhamu tokko mana yaalaa kan qabu ture Dr. Usmaan Faas turani. Uummanni kunniin yaalis kennaafii turan daqiiqaatti genne san irratti yaalii kanaaf ciccii gallaal akka nama dheebotee daa'ima haadha argattee ciccii bishaan hin jiru wanti haalli jiru isaa bakka guutumatti akkana jettee ibsuu hin dandeettu achi du'ii galisiin jechuun lubbuun jechuudha. Kanaaf bitaa mirgaan kallattii jiru hunda uummanni keenya akka wal dhageeffatu akka wal bira dhaabbatu gammoojjiin baalee guututti beela keessa jirti amma hanga ammaatitti naannoo rakkinni keessa jiru kan ibsamintu jira kan hin ibsamin uummanni kun ilaal bakka buqqaatota yeroo ammaa jiran kana haala lamatti ilaaluu qabna. Inni tokko buqqaatota Somaalee garaacha buqqa'an kan lafa Somaalee irraa buqqa'an sunniin akka naannoo hammarreessaa fa'aa jiranii jechuudha. Buqqaatonni lammaffaan kan lafuma Oromootirraa ol buqqa'anii daangarra jiran. Ayyeen daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa daawwachaaf dhaggeeffachaatti kan jirtan kun tamsaasa kallattii Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiraa isiniif darbuu oolmaa Oromiyaati. Oolmaa Oromiyaarraa keessummeessuun kan si waliin jirru an Itichaa Guddataa akkasumas waayillikoo Usmaan Dhukumee gama ogummaaf teknikaan kan nu waliin jiru immoo Fuwaad Siraaj. Marreen egaa odeeffannoon kutaalee Oromiyaarraa hanga odeeffannoo qabannee isiniif dhiyaannee akkuma itti fufetti jira egaa odeeffannoo gara Baaleerraa amma immoo gara lixaa Oromiyaa godina Qeellam Wallaggaa aanaa Jimmaa Horrootti nu dabarsiti. Iddoo sanattis jechaatti kan jiran jiraattonni naannoo sanaa namoota mana hidhaa wayyaanee keessatti aarsaa jajjaboo kaffalaatti turaniif simannaan taasifamaatti jiru hedduu nama boonsaa jedhu. Keessumaa tumsi abbootiin qabeenyaa naannoo keenya warreen kana simachuu irratti taasisaa jiran qabeenyaa isaanii hanga konkolaataa otoo hin qusatiin taasisaatti jiran hedduun boonseeraadha kan isaan jechaatti jiran. Meegaa dhimma kanarratti kan gabaasa dabalataa nuuf qindeesse Badri Yesuuf walumaan haa dhageenyu. Sabboontota Oromoo kabaja uummata Oromoo fi mirga sabichaaf falmuu isaanii qofaaf yakkamanii manneen hidhaa wayyaanee garaagaraa keessatti dararamaa turan hiikamaniif godinoota Oromiyaa garaagaraa keessatti simannaanoowwan taasifamaafii jira. Haaluma kanaan godina Qeellam Wallaggaa aanaa Jimmaa Horroo keessatti ilmaan Oromoo manneen hidhaa wayyaanee garaagaraa keessatti hiraarfamaa turanii nagaan baaniif simannaan seena qabeessi taasifameefii jira. Qeyroo fi uummanni aanaa Jimmaa Horroo waliin ta'uun sabboontota hiikamanii naannoo isaanii dhaqqaban bifa bareedan simatan. Sirna simannaa kana milkeessuuf jecha abbootiin qabeenyaa naannichaa konkolaattotaa fi baasii boba'aa konkolaattotaa danda'uun deeggarsa boonsaa akka laatan maddeen keenya kan gabaasan. Keessattuu abbootiin qabeenyaa kanneen akka obbo Ashabbir Taganuu Waaqkenne, obbo Olii Magarsaa Fidaa, obbo Galaan Bultum Galmoo, Kuulanee yookaan Daani'eel fi Gurichoo Fidaa warreen jedhaman konkolaattota qeyroof kennuun akka simannaan kun ittiin taasifamuuf deeggarsa laatanii jiru maddeen. Tarkaanfiin sabboontota Oromoo aanaa Jimmaa Horroo kun jajjabeeffamuu kan qabuu fi tarkaanfiin sabboontota abbootii qabeenyaa godina Qeellam Wallaggaa aanaa Jimmaa Horroo kun jajjabeeffamuu kan qabuu fi namoonni kanneenis galateeffamuu akka qaban sabboontonnii fi qeyroon aanaa Jimmaa Horroo dhaamsa dabarsan. Waggoota sadiin darban irraa eegalee guutummaa Oromiyaatti mormii geggeeffamaa jiru walqabatee ajjeechaa fi dararamiinsa ammeenyaa mootummaan wayyaanee geggeessaa jiru ilaalchisuun waldaaleen hawaasaa Oromoo biyyoota alaa jiraatan dhiibbaalee adda addaa mootummoota addunyaa irratti geggeessaa jiru. Kanumaan walqabatee waldaaleen hawaasaa Oromoo Ameerikaa kaabaa gara seneetarootaa fi bakka bu'oota mana maree isaaniitiin akka dhiibbaan irratti taasifamu taasisuun isaanii seenaa beekamaadha. Kanumaan walqabatee House Resolution 128 fi Senator Resolution 168 jechuudhaan dhageettii akka argatu dhimma Oromoo fi Oromiyaa irratti mootummaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa geggeessuuf jecha magaalaa Waashingten DC'tti ibsi kennamaa jira. Guyyaa kaleessa irraa jalqabee waldaaleen hawaasa Oromoo Ameerikaa kaabaa jiraatan gamasitti imaluudhaan har'aan kana ammoo akka dhageettii irra jiranidha. Odeeffannoon gamasii nu dhaqqabe. Egaan daawwattoota keenyaa kanarratti bal'inaan haala isaa hordofne isin biraan geenya nu hordofuu hin dagatinaa. Kun kanaan osoo jiru godina Arsii magaalaa Asallaatti warshaan biqilaa Asallaa dhaabbata birootiif dabarfamee gurguramuu fi sanadiin caalbaasii qophaa'ee gurguramaa jiraachuu maddeen OMN itti himan. Warshaa kana bitachuuf Federeeshiniin Yuuniyeenii Qonnaa Oromiyaa
gaaffii dhiyeessuu fi deebiin kan hin kennamne yoo ta'u warshicha dhaabbata biyya alaatti gurguruuf adeemsi jiru harka lafa jalaan xumuramaa akka jirus keessa beektonni saaxilaniiru. Abdusalaam Hasan dabalata qaba. Warshaa biqilaa Asallaa godina Arsii magaalaa Asallaatti argamu caalbaasiidhaan dabarsanii gurguruuf sochiin eegalamuun alattis sanadnee caalbaasii qophaa'ee gurguramaa akka jiru maddeen gabaasan. Warshaa kana bitachuudhaaf gaaffiin Federeeshiniin Yuuniyeenii Qonnaan Bultoota Oromiyaa dhiyeesse fudhatama dhabuu fi dhaabbatichi dhaabbata Heniken jedhamutti gurguramuuf harka lafa jalaan irratti dalagamaa jiraachuun komii hawaasaa kaasee jira. Oomisha garbuu biiraatiin kan beekamtu naannoon Asallaam oomisha qonnaan bultootaa naannicharraa argamu funaanuun karaa Yuuniyeenii qonnaan bultootaatiin warshichaaf kan dhiyeessu yoo ta'u warshichis oomisha Yuuniyeenii irraa isaaf dhiyaatu pirooses godha. Warshaa yeroo ammaa gurguramuudhaaf caalbaasiidhaaf dhiyaate kana bitachuudhaaf Federeeshiniin Yuuniyeenii Qonnaa Oromiyaa mootummaa federaalaa fi dhaabbilee misoomaa federaalaaf gaaffii dhiyeessaniiru. Warshaan biqilaa Asallaa kun warshaa lafaa Oromoo irra jiru ta'uu fi warshichi oomisha qonnaa naannicha irra jireessan akka galteetti kan fayyadamu ta'uu waliin wal qabate hawaasni bal'aan warshichi Yuuniyeenii qonnaan bulaaf yoo gurgurame caalatti qonnaan bultoota fayyadamaa akka taasisuu danda'u amanuun bakka bu'ootni Yuuniyeenii mootummaa federaalaa fi dhaabbilee misoomaa federaalaa akka gaafatan taasifamus deebii hin arganne. Warshaan biqilaa Asallaa naannoo Oromiyaa keessa kan inni jiru lafa qonnaan bulaa lafa uummata Oromoo irratti kan inni dhaabbatee jiru irra caalaa harka qonnaan bulaa kana akka inni galu nullee barbaanna. Biiroo muummicha ministeeraa gaafanne yoo barreessine gashine warra dhaabbilee misoomaa federaalaas gaafannee jirra. Yata gashannee qonnaan bulaan dubbisuudhaaf gaafatee jira xalaa geessinee jirra deebii arganne malee. Akka maddii magaalaa Asallaa irraa Oromiyaa Miidiyaa Neetwork dubbise jedhutti warshichi sharafa biyya alaa akka argamsiisuu danda'u doolaaraa yoo ta'e malee maallaqaan hin gurguramu jechuun dhaabbilee biyya alaatti gurguruuf hojiin harka lafa jalaan hojjetamaa jira. Akka yaada keessa beektotaatti warshaa kana bituudhaaf dhaabbatni Heniken gaafachuu fi qaamolee dhimma kana raawwachiisan waliinis waliigalteen irra dhaqqabamuun beekameera. Odeeffannoo arganneen immoo yoo sharafa alaa kanaan yookaan doolaariin ta'e malee gurguruu akka hin dandeenyellee odeeffannoon illee kan odeeffamaa jiru jechuudha. Warshaan Heniken meejor potenshaal ta'e bituuf gaaffiillee akka dhiyeessetti kan odeeffamaa jiru. Kanaaf illee ofarii guddaallee kennuu akka danda'u namoonni keessa beekan achi keessumaa warshaa sana keessa kan hojjechaa turaniif odeeffannoo kana kan qaban kan namoota irraa dhageenye. Mootummaan naannoo Oromiyaa warshaan biqilaa Asallaa kun Yuuniyeenii qonnaan bultootaaf akka gurguramuu fi galii warshicharraa argamu irraas qonnaan bultootni fayyadamaa akka ta'an dhiibbaa barbaachisu akka godhus gaafatameera. Ayyan daawwattoota keenya egaa oolmaan Oromiyaa akkuma itti fufetti jira odeeffannoo gara jalqabaatti dhageessan kan nu dhageessise Abdul Salaam Hassani meegaa odeeffannoon amma ammoo gara biyyoota alaadhaan keessumaa dhaabbileen miti mootummaas ta'ee dhaabbileen mootummaa ta'an maal hojjechaa jiru keessumaa rakkoolee saba Oromoo akkasumas saba biyya sanaa quunnamaa jiru irratti isa jedhu kan fuulleeffatedha. Meegaa kallattiimaan odeeffannoo kana isin nagahu dhaabbata biyyoota gamtoomanitti fandiin gargaarsa balaa hatattamaa addunyaa Itoophiyaatti lammiilee balaaf saaxilaman gargaarsa doolaara Ameerikaa miliyoona 10 ramaduusaa beeksise. Gargaarsi kun waldhabdee naannolee Oromiyaa fi Somaalee gidduutti mudatee wal qabatee lammiilee qe'ee isaanii irraa buqqifamaniif kan oolu ta'us gabaasni kun mul'iseera. Yuuningidaa waan qindeesse qaba. Dhaabbata biyyoota gamtoomanitti fandiin gargaarsa balaa hatattamaa addunyaa Itoophiyaatti lammiilee balaaf saaxilaman baraaruuf gargaarsa doolaara Ameerikaa miliyoona 10 ramaduu beeksise. Damee gargaarsa namoomaa dhaabbatichaatti qindeessaa gargaarsa balaa tasaa kan ta'an Maark Laawkook gargaarsi taasifame kun lammiilee sababa waldhabdee naannolee Oromiyaa fi Somaalee gidduutti mudateen qe'ee ofiirraa buqqaafamanii haala daran yaaddessaa ta'e keessatti kufanii jiran baraaruuf oolaa jedhan. Iddoowwan qubsumaa yeroo lammiileen kunniin keessatti argaman lama daawwachuu isaanii kan eeran Maark Laawkook daawwannaa kanarraas lammiilee kanneen hatattamaan dhaqqabuuf gargaarsa taasifamu cimsuun akka barbaachisu hubachuu isaanii ibsaniiru. Waldhabdee naannolee lameen gidduutti mudateen wal qabatee lammiileen kuma dhibbootaan lakkaa'aman qe'ee ofiirraa buqqaafamuun haala ulfaataa keessa jiraachuu kan eeru gabaasni dhaabbatichaa. Lammiileen kunniin yeroo ammaa iddoowwan qubsuma yeroo 370 siqan keessa buufatanii jiraachuu eera. Namoonni kunniin haala daran yaaddessaa ta'e keessatti kan argaman ta'uu kan ibsu gabaasni dhaabbatichaa.
birmannaan isaan barbaachisuu fi gargaarsi hanga yoonaatti bifa garaagaraan taasifamaa ture kan wal hin simne ta'uu eereera. Lammiilee kanneen lubbuu baraaruuf gargaarsa midhaan nyaataa dhiyeessuu irraa eegalee gara jiruu fi jireenya idileetti deebisuuf akka biyyaatti hojiileen eegalaman jiraachuu ibsuun gargaarsi doolaara miiliyoona 10 fandii gargaarsa balaa hatattamaa dhaabbataa biyyoota gamtoomaniin taasifame kunis hojii akka biyyaatti hojjetamaa jiruun cinatti dhaabbilee gargaarsa namoomaa dhimmicha irratti hojjetan cimsuun gargaarsi hatattamaan lammiilee haalaan miidhamoo ta'aniif akka dhaqqabu taasisuu irratti kan xiyyeeffatudha jedhaniiru. Fandiin kun hojii lubbuu baraaruun cinattis lammiilee kanneen qubsiisuun gara jiruu fi jireenya idileetti deebisuuf sochii taasifamu kan deeggaru ta'uu Mr. Mark Lawcock dubbataniiru. Dhaabbileen arjoomtotaa gargaarsa isaanii cimsuun hojii lammiilee balaaf saaxilamanii jiran kanneen baraaruuf hojjetamu tumsuu akka qabaniifis waamicha dhiyeessaniiru. Fandiin gargaarsa balaa hatattamaa dhaabbataa biyyoota gamtoomanii haalota Itoophiyaa keessatti mudataniin wal qabate waggoota lamaan darbanitti qofa gargaarsa doolaara miiliyoona 49 taasisuu isaa gabaasni Relief. Biyyattiin balaa mudatu dandamachuu irrattis xiyyeeffannoon hojjechuu akka qabdu. Daawwattoota keenya gaan oolmaan Oromiyaa miidiyaa neetwoork irraaf qabannee dhiyaanne kanumaan gammaate gaa oolmaa Oromiyaa miidiyaa neetwoork irraa isiniif dhiyeessuun kan si waliin turre Annitichaa Guddataa akkasumas waayillikoo Usmaan Dhukume gama ogummaaf teknikaan kan nu waliin ture immoo Fuwaad Siraaj odeeffannoo kutaalee Oromiyaa irraa muraasa arganne kanumaan gammaa ture gaa Oromoof Oromiyaan maatti oolte jettanii kan gaafattaniif hangate odeeffannoo kutaalee Oromiyaa bal'oo argattaniitu jenne yaan keessumaa torban kana keessa torban dabarsine keessa durata paartii KFO yookiis Koongirensii Federaalistii Oromoo kan ta'an Dr. Mararaa Guddinaaf magaalaa Amboo kan taatetti akka godinaatti simannaan guddaan taasifameera. Har'ammoo naannoo Xuqurincinniitti achuma aanaa ollaa sanaa jechuudha. Simannaan gootummaa guddaan gaggeeffamaa fi akka turedha. Isa kanatti sagaa miirri qeerroo biyya keessa jiranii jabaa akka ta'ee fi qabsoo sanas hadhaan firiinsuuf kan qophii qaban ta'uu isaaniiti kan isaan beeksisanii odeeffannoon gara Sudaan kaartumirraa arganne lammiileen iddoo sana jireenya baqaadhaan jiraatan rakkoo hedduuf saaxilamnee fi kanneen biroon odeeffannoo kutaalee Oromiyaa irraa arganne gaa namoonni hundumtuu karaa OMN itti nuuf barreessitanii odeeffannoo naannoo keessan jiru nuun ga'uu dandeessu gaa oolmaa gaarii isiniin jenna.